Welcome to Oroscholar, a YouTube channel created and published by Ketema Darisa. This channel is dedicated to teaching computer science-related courses in Afan Oromoo. Please don't forget to subscribe and share to support him. Egaa akkuma jedhame kun Oroscholar yuutuubii kooti. Ani Katamaa Dheeressaati. Koorsoota kompiitar saayinsiidhaan wal qabatu afaan keessaniin afaan Oromoodhaan isinii qopheessan jira. Kanaaf sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa. Egaa inni kuni block cipher mode of operation type jedhama. Inni kuni just daataan keenya moodii kamiini kan inni operate ta'u yookiin immoo kan nuti encrypt goonu jechaadha. Daataan bifa garaagaraatiin yookiin moodii garaagaraatiin encrypt ni ta'a yookiin immoo scramble gochuu dandeenya jechaadha. Isa kana keessatti algoritimoonni keenya kan akka AES, kan akka DES, triple DES warreen nuti jennu kanarrattidha kan isaan apply ta'an jechaadha. So algoritmii kana fayyadamne yookiin algoritimoota kana fayyadamne algoritmii key size garaagaraa qabu fayyadamne yookiin immoo algoritmii keenyaan block size kana fayyadamne encrypt gochuu dandeenya jechaadha daataa keenya. Kanaaf block cipher kana keessatti mode of operation gara shananii tokko qabna. Isaan kana keessaa inni jalqabaa ECB yookiin electronic code book jedhama. Inni itti aanu cipher blockchain jedhama. Inni sadaffaan cipher feedback mode dha. Inni arfaffaan output feedback mode dha. Inni shanaffaan immoo counter mode dha jechaadha. Warreen kun moodota daataan keenya yookiin immoo akkaataa kamiin daataan keenya yookiin akkaataa kamitti daataan process akka ta'uu danda'udha yookiin encrypt akka ta'uu danda'u jechaadha. Warreen kun kanarratti apply kan ta'u algoritmii keenya. Warreen kun blookiidha jechaadha. Blookii garaagaraa qabu yookiin immoo akkaataan itti isaan daataa operate godhan yookiin akkaataan itti isaan daataa keenya yookiin message tokko yookiin daataa tokko encrypt godhan akkaataa garaagaraati jechaadha. Kanaaf daataan keenya bifoota kana yookiin moodota kana irratti hundaa'eeti kan inni encrypt ta'u jechaadha. Algoritmiinis kan inni apply ta'u warra kanarrattidha jechaadha. Kanaaf isa jalqabarra gaafa ilaallu electronic code book yookiin immoo ECB kan jennu kuni plain text keenya encrypt kan inni godhu independently yookiin immoo walitti hirkatanii jechaadha. Akkuma asirraa ilaalaa jirtanii encryption kana keessatti plain text jira, key jira, encryption algoritmiin jira kana booda cipher text generate ta'a jechuudha. Asirratti plain textiin kun encrypt kan inni ta'u key dha. Key kana keessatti key keenya shared key dha yookiin immoo the same key dha because waan nuti haasa'aa jirru symmetric crypto system dha waan ta'eef plain textiin kun kan inni encrypt ta'u key kanaan jechaadha. Key kanaan encrypt ta'eetu maaltu generate ta'a cipher text dha. Cipher textiin kun generate ta'ee blookiin jalqabaa yookiin immoo blookiin tokkichi dhumeera jechaadha. Blookiin kun fakkeenyaaf AES yookiin advanced encryption standardidha yookiin immoo advanced encryption standardidhaan encrypt ta'eera. Blookii saayizii 28 yoo ta'e saayizii 28 kanaan blookiin kun itti dhumee booda blookiin inni biraa itti fufaa jechaadha independently. Kanaaf plain textoonni jiran hundi isaanii message guddaa yoo qaban yookiin message keenya guddaadha yoo ta'e daataa guddaadha yoo ta'e daataan kuni daataan egaa daataa baay'eetu jira. Daataa audio daataan jira, video daataan jira, message daataa yookiin text based daataan jira. Daataan kuni bifa inni ittiin ECB mode yoo ta'e algoritmiin keenya bifa inni ittiin hojjetu each block independently dha kan inni encrypt godhachaa. Kanaaf decryption keessatti illee akkaataa kanaattidha jechaadha. Decryption keessatti akkuma kanadha jechaadha. Cipher textiin independently decrypt ta'a jechaadha. Kanaaf as keessatti kan nuti ilaaluu qabnu kana keessatti kan nuti ilaaluu qabnu akkaataa advantage isaa yookiin immoo faayidaan isaa inni jalqabaa parallel encryption is possible yookiin immoo parallelly yookiin independently daataan keenya inni kunis independently encrypt ta'a jechaadha. Kanaaf walirratti hirkatan jechaadha. Chainiin jidduu isaanii hin jiru akka jechuudha jechaadha. So it is simple encryption method jennee ni waamna jechaadha. Electronic code book kan. Inni xaanuu disadvantage dha. Kanaaf disadvantage isaa maal inni prone to cryptanalysis due to identical plain text block produces identical cipher text block making it insecure for repetitive pattern. Kana jechuun encryption kana keessatti blookiin hundi independently dha kan isaan encrypt ta'an waan ta'eef akka carraa ta'ee plain textiin blookii tokko keessa jiru plain textii blookii kan biraa keessa jiru yoo wal fakkaate kan isaan generate godhanii the same cipher textii ta'uu danda'a. Kun immoo cryptographic attackeriif karaa saaqaa jechaadha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti yoo fudhanne hello kan jedhu keessatti fakkeenyaaf messaging hello jedhu blookii jalqabaa keessa jira, blookii kana keessa jira, blookii kana keessas jira yoo ta'e blookii kana keessas blookii kana keessas jira yoo ta'e hello kan jedhu kuni
Saayifar tekstii gosa tokkooti kan inni jenereet godhu jechuudha. Kanaaf attaakeriin fakkeenyaaf saayifar tekstii isa kana keessa jiru attaak yoo godhee kan isa kana attaak gochuu hin dadhabu jechaadha. Kanaaf jecha baay'ee piroontuu kiriptoograafik attaakeriidha jechaadha. Kanaaf seekuritiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Elektiroonik kood buukiin kun jechaadha. Inni itti aanu saayifar bilookcheeniingiidha. Saayifar bilookcheeniingiin immoo kan inni fayyadamu egzoord meetediidha kan inni fayyadamu. As keessatti egzoord meetedii kana keessatti wanti nuti ilaaluu qabnu initialization vector kan jedhamutu jira. Initialization vectoriin kun waan biraa miti it is a random number'idha yookiin immoo any kind of arbitrary number that is known to both sender and receiver jechuudha. Kana jechuun lamaan isaattuu ni beekamaa jechaadha jechuun senderiinis receiveriinis initialization vectorii kana beekaa jechaadha. Kun random number'idha. Yeroo tokko tokko nonce illee ni waamna jechaadha. Nonce jechuun number used once jechuudha. Number used once jechuudha. Aatichi session yookiin session tokko tokko keessatti yeroo tokkicha qofaadha kan inni hojjetu yookiin kan inni fayyadu jechaadha. Kanaaf jecha kana keessatti yoo ilaalle amma fakkeenyaaf plain textiidha jira block kana irratti jechaadha. Inni cipher block chaining keessatti plain textiin jira. Plain textiin kun exordii ta'a. Exordii kan ta'u IV kana duukaa yookiin immoo initialization vectorii kana duukaa. Initialization vectorii kana duukaa edda exordii ta'ee kii ta'een encrypt ta'a jechaadha. Encrypt ta'ee cipher textiin generate ta'a. Cipher textiin kun inputii kan biraa ta'a jechaadha. Inputii blockii biraa ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf cipher textiin kun akka inputiitti kanaaf fayyada jechaadha. Kana booda plain textii blockiin kan biraa kan inni exord ta'u cipher textii blockii isa duraa wajjinidha jechaadha. Kanaaf plain textii inni kuni blockiin lammaffaa isa kana duukaa exord ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf inni kuni 128 dha blockiidhaan yookiin 128 block sizeidhaan encrypt yoo ta'e inni kunis fakkeenyaaf 128 block sizeidhaan encrypt ta'aa jira yoo ta'e cipher textiin kuni plain textii yookiin immoo plain textii isa lammaffaa blockii isa kana wajjin exord ta'a jechaadha. Exordii beektu the same kind of just logical operation keessatti beektu the same kind of input or the same kind of input should have to be discarded yookiin immoo zero ta'uu jechaadha. Kanaaf as keessatti cipher textii fi plain textii keessatti just karakterii wal fakkaatoo jiraate discarded ta'a. Unique kan ta'e garuu walitti makamaa jechaadha. Kanaaf exordii fayyadamnaa jechaadha. Asirratti kanaaf nuti ilaaluu qabnu akkuma kana blockii kan biraaf illee itti fufaa jechaadha encryptionii keessatti. Kanaaf maaltu jira chainingii jira jechaadha. Chainiitu jidduu isaanii jira algoritmii kana keessa. Algoritmii fayyadamne kana keessatti algoritmiin CBC kanarratti yookiin immoo cipher blockchain kanarratti meetodii kanarratti apply ta'u bifa kanaan hojjechuu qaba jechaadha. Kanaaf chainii jira jidduu isaanii. Kanaaf it does not support any kind of just parallel kan nuti jennuuf jechaadha. Paralleliin hin jiru akkasa dura ilaalle sana jechaadha. Akkasa kana jechaadha. Akkasa block cipher mode of operation kana parallelii miti jechaadha. Independently plain textoonni maaliin ta'anii gara cipher textiitti jijjiiraman yookiin immoo encrypting ta'anii jechaadha. Kanaaf dependency jira jidduu isaanii yookiin immoo parallel bifa ta'een kan inni daataan keenya encrypt ta'uu jechaadha. Akkuma kana decryption keessattis bifuma sanaanidha jechaadha. Bifuma sanaanidha. Cipher textiin akka inputii itti fayyada jechaadha sakaaniif. Yookiin immoo decrypt gaafa kun cipher textiin tokko decrypted ta'ee booda cipher textii inputii jalqabaa cipher textii inni qabnu suni blockii sakaaniif akka inputiitti fayyada jechaadha. Kanaaf exord kan inni ta'u plain textii wajjinidha jechaadha. Cipher textiin keenya exord kan inni ta'u cipher textii kan biraa wajjin jechaadha. Asitti cipher textiin jalqabaa cipher textii lammaffaa wajjin yookiin immoo blockii kan biraa wajjin exord ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf asitti cipher textiin asitti kan generate ta'u decrypt ta'eera plain textiin ta'ee generate ta'eera jechaadha asitti. Plain textii ta'ee generate ta'eera plain textiin kun cipher textii kana wajjin exord ta'a isa booda plain textiin haaraan generate ta'a jechaadha. Kanaaf dependency jira jidduu isaanii dependency jira. Kanaaf parallelii supporting godhu jechaadha. Isa advantage isa. So blockiin tokko blockii kan biraa irratti hundaa'a jechaadha. Kanaaf time consuming jira jechuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Kanaaf disadvantage isaa inni tokko isa kanadha jechaadha. Kanaaf akka faayidaatti yoo fudhanne immoo yookiin akka advantage yoo fudhanne immoo good for large input, better security than ECB, good for authentication. Warreen kun faayidaa cipher blockchaining jechaadha. Inni itti aanu cipher feedback mode dha. Inni kuni
feedback from the previous ciphertext is used to encrypt the next block. Asirratti yoo ilaalle fakkeenyaaf asirratti yoo ilaalle bakka kanatti jechaadha. Initialization vector fayyadama innis. Initialization vector kun encrypt ta'a isa booda SBT fi B minus SBT jira as keessatti. Algoritmii moodii kana keessatti jechaadha. Algoritmiin gaafa asirratti apply ta'u SBT fi B minus SBT generate ta'a jechaadha. SBT jechuun waan branch segment BT dha yookiin immoo segment size dha. B minus B immoo iyyuu just block size jechuudha. Block size fakkeenyaaf 128 yeroo baay'ee kan itti cipher blocking kan ittiin inni encrypt ta'u IC keessatti jechaadha. DC keessatti 64 dha yookiin immoo 64 bit size dha kan inni encrypt ta'u. Asirratti 128 yoo ta'e 128 minus segment size some segment size in generate ta'a jechaadha. Segment size kun yookiin immoo segment size S kun bit size irraa edda hir'ifamee maal ta'a initialization vectorii wajjin combine ta'ee plain text wajjin XOR ta'a jechaadha. Plain text keenya wajjin XOR ta'a jechaadha. Plain text wajjin XOR ta'ee cipher text generate ta'a jechaadha. Cipher text kun maal ta'a dhaqeetu block size kan biraa keessatti temporary storage yookiin immoo register kan jennu jira shift register just this as a queue jechuudha akka queue wayii jechuudha isa kana keessatti store ta'a isa booda block minus S fi block size minus S segment size BT fi S size BT jira isaan kun store edda ta'anii booda edda ta'anii booda store ta'anii booda maal ta'u key kanaan encrypt ta'u jechuudha key kanaan encrypt edda ta'anii maal ta'u SBT kun plain text duuka XOR ta'a jechaadha. XOR ta'a isa booda cipher text generate ta'a jechaadha. So chain jira kana jidduullee jechaadha. Chain jira. So it uses shift forward register fayyadama jechaadha. Kan adda isa godhu shift forward register fayyadama jechaadha. Kanaaf akkuma kana decryption illee akkuma kana jechaadha. Decryption illee akkuma kanatti hojjeta jechaadha. Kanaaf resistance to crypto analysis kan jennuu fi cipher feedbacking resistance to crypto analysis kan jennu cipher textiin asii akka inputitti waan fayyaduuf kanaaf bit change asitti yookiin immoo modification cipher textii asitti jijjiirame dhiibbaa uumuu warra kana irratti jechaadha. Dhiibbaa kanaaf disadvantage isaa inni kan biraa parallel encryption is not possible kan jedhu. Disadvantage itti parallel encryption is not possible akka sa dura ilaalle sana jechaadha. Parallel yookiin immoo independency supporting godhuu jechaadha. Independent encryption. Kanaaf decryption is parallelizable but not loose tolerant. Yeroo tokko bifa kanaan illee bifa parallel fakkaata garuu parallel miti just data jidduu chain ni jira just feed forward kan jennu jira jechaadha. Feed forward ni jira. Inputii outputiin tokko akka inputitti fayyada isa kaaniif jechuudha. Kanaaf disadvantage isaati jechuudha inni kuni. Inni taanu output feedback moodidha. Inni kun immoo iyyuu similar to CFP but uses encrypted feedback instead of original cipher block. Kana keessatti asirratti ilaallu initialization vector fayyadama. Initialization vector kun encrypted ta'a. As keessatti SBT BBT hin jiru akkasa kana jechaadha. Kana keessatti initialization vector kun encrypted ta'a key ta'een jechaadha. Isa booda kana keessatti edda encrypt ta'ee initialization vector keenya edda encrypt ta'ee XOR ta'a jechaadha plain text keenya wajjin. Plain text keenya wajjin XOR edda ta'ee cipher text generate ta'a jechaadha. Asirratti egaa kan hubachuu qabnu asirratti isa jalqabaa irratti yoo ilaalle cipher text original cipher textiin akka input itti fayyadamne asitti garuu original cipher text miti kan nuti ilaallu jechaadha. Kan nuti fudhanne jechaadha. Yookiin akka input itti kan fayyadamu original cipher text osoo hin taane ishee kana encrypted IV dha. Encrypted IV kan nuti fudhannee akka input itti block isa kaanitti fayyadamnu jechaadha. Kanaaf algoritmiin keenya moodii kana irratti gaafa apply ta'u yookiin OFB moodii kana irratti apply gaafa ta'u maal inni kan hojjetu initialization vectorii kana kan encrypted ta'e
blookii kan biraaf kennaa jira yookiin immoo blookii kan biraa keessatti fayyadamaa jira. Kanaaf feed forward yookiin immoo encrypted feedback ni jira jechaadha. Rather than using the original encrypted ciphertext, it uses the encrypted initialization vector for the next block kan jennuuf jechaadha. Kanaaf blookii kan biraaf kan inni fayyadamu original ciphertext osoo hin taane IP dha jechaadha. Kanaaf jijjiiramni tokko ciphertext kana keessatti erroriin tokko yookiin dogoggorri tokko yoo uumame dhiibbaa hin qabu asirratti. Dhiibbaa tokko illee hin qabu. So no error propagation kan jennuuf jechaadha. No error propagation. Single bit error doesn't affect the entire block kan jennuuf jechaadha. Because original ciphertext irratti miti kan inni hundaa'u kun. Erroriin asitti yoo uumame kan irratti dhiibbaa qabu. Sababiin isaa ciphertextiin keenya dogoggoraan yoo generate ta'ee kan irratti dhiibbaa qabu jechaadha. Because kan kuni kan fudhatu kanadha waan ta'eef initialization vectorii kana waan fudhatu jechaadha. Kanaaf akkuma kana decryptioniif illee akkuma kana initialization vectoriin decrypting ta'a. Initialization vectoriin kun it is known to both sender and receiver dha. Kanaaf inni kun decrypting ta'a key ta'een isa booda ciphertextii duukaa exordiin ta'a. Isa booda plain textiin generate ta'a jechaadha. Inni itti aanu counter mode dha. Inni kun immoo initialization vectorii fayyadamu osoo hin taane counter mode just it is random number dha inni kunis arbitrary number dha. Garuu counter dha kan fayyadamu counter mode dha. Initialization vectorii osoo hin taane. So it encrypts counter value and XOR it with plain text to generate ciphertext. Asirratti yoo ilaaltani countering jira. Countering kun just it's arbitrary number or just any kind of just number used once kan jennu jechaadha. Yookiin immoo counteri kan jennu kun lakkoofsa random yookiin immoo waan tasa waan random ta'e tokko akka jechuudha jechaadha. Kanaaf inni kun generating ta'a. Inni kun senderii birattis receiverii birattis akkuma initialization vectorii beekamaadha. Ni beeka jechaadha. Receiveriinis senderiinis gamlachuu ni beeku jechaadha. Warri communicate wal godhan lamaan qaamni lachuu wal beeku jechaadha. Serveroonni lamaan. Kanaaf as keessatti initialization countering kun yookiin immoo valuun kun encrypting ta'a. Isa booda exordi ta'a plain text wajjin. Sana booda ciphertext generate ta'a jechaadha. Blocking kan biraa kana, blocking kan biraa kana jechaadha. Kana keessatti haalli isin hubachuu qabdanii yookiin kan nuti beekuu qabnu bakka kanatti independency dha. Walirratti hirkatan jechaadha. There is no chain between those things or those blocks. Blocking kun qofa isaatti, blocking kun qofa isaatti, blocking qofa isaatti kan inni encrypted dha. Decryption keessatti akkuma kana. There is no dependency. So it supports this kind of parallelizability. So support ni godha jechaadha. Wal cinaatti blocking kamiyyuu yeroo barbaade fakkeenyaaf message guddaa yoo qabaanne yookiin ergaa guddaa tokko yoo qabaanne ergaawwan kuni blockii adda addaatti qoodamanii blockii adda addaatiin encrypt ta'u jechaadha. Kana practically ilaalla simulationiidhaani moodota kana jechaadha. Algoritmii IAC DESI fayyadamee kanaaf blockiidhaan kan inni encrypt godhu inni kun. So it avoids direct plain text ciphertext relationship. Kana jechuun maal jechuudha? Countering fi counterii waan jiruu fi counteriin kun encrypt ta'ee exord waan ta'uuf plain text wajjin hariiroo jidduu plain text fi ciphertext jidduu jiru ni dhorkachaa. Amma asitti yeroo ilaallu walitti dhiyaatanii jiru. Just plain text fi ciphertext walitti dhiyaatee jira. Garuu hariiroo hin qaban. Sababiin isaa inni kun plain textiin kun isa kana duukaadha exord kan hin ta'u. Edda exord ta'ee ciphertextiin kan itti generate ta'u. Kanaaf plain textii baay'ee yoo qabaanne illee plain textiin kun counter number yookiin immoo random used number kana wajjin exord ta'a jechaadha. Random used number kun irra deebi'ee generate waan ta'uuf dhiibbaa hin qabu jechuudha. Waliin fakkaatu. Plain textiin as keessa jiruu fi plain textiin as keessa jiru garaagara. Fakkeenyaaf as keessa daataa wal fakkaatuu fi daataa wal fakkaatu as keessa yoo jiraate counteriin kun waan jiruu fi random number generate godhee add waan godhuuf plain textii keenya irratti waliin fakkaatu jechaadha. Kanaaf jecha crypto analysis yookiin immoo cryptography attackeriif karaan isaa gochaadha. Isa kanadha. Disadvantage isaa
synchronization between sender and receiver for correct decryption kan jedhu. Synchronization jechuun counterii dha jechaadha. Akkuma initialization vectorii synchronization ni barbaachisa jechaadha. Initialization vectorii keessa synchronization illee ni jira jechaadha. Senderii fi receiveriin jalqaba initialization vectorii kana beekuu qabu. Akkuma kana immoo counterii kanas beekuu qabu jechaadha. So synchronizationiin jidduu isaanii jiraachuu qaba jechaadha. They should have to be synced before the communication or before message is transmitted between both sender and the receiver. So dura beekamuu qaba jechaadha. Kanaaf synced ta'uu qabu jalqaba jechaadha. Inni kun isa kanadha. Galatooma.